السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتنا بليان كي نجا قبضو جرتو الحمد لله بقى نجان جراتن أركون أكما سنرجتن كنا توي كنا كجولين من كيست تنتبتو نما ijolle qabu fi faayidaa guddaa qaba hin gargaara ijolle xixiqqoo mala faul kaajirtu tawabarattu ijolleen tiyya hedduu irraa fayyadamtee saniif isinii qooduuf inshallah kun akkuma sin argitan kana waan barbaadan achirratti katabaniiti deebi'anii haquu dandahanii qubee barbaadan achirra kakkaaniiti waa barreeffama fedhamoo achirratti babarreessuu dandahanii akka malee ijolle tiyya fayyadee hin gargaaree waa barreessuuf waa dubbisuullee मैं वज्जुमान लाल इंशाल्लाह ओके मेरा माल कतबू फेता को नोइन ले अकुमा सिन्नार गितान हो जीत देवी से सिन्नगर सी सूफे कजोलें थी यर्रा फयदम तो को नोइन वा कतबा जरा सित्ती वज्जुमान लाल इंशाल्लाह Okay. What are you spelling good? W A T E R. Oh, right, see, madam. Ero iya kaso feda bak akektu kara bakkawan tokko nama akektu ero jedhama afaan biyyasii kanatti isa harka isaa irratti kanatti qabee laallatee irratti kaasaa jira kuma sin argitan fakkii suuraa adda addaas this ero suuraa adda addaallee asirratti kaasaniiti piraaksisii godhuu dandahanii naqama qubee kanammoo takka takkaan akkanatti ABCD haga dhumaattu qabaa kunini waan barbaadan barreeffama barbaadan asirratti hojjechuu dandahani kun waan maqaa isaa hojjetaa jira. I can do this. Okay. Amir. Kuno xiqqaan isa sitti maqaa isaa akka tabaa jira barreessaa jira. Hedduu fayyada ijoollee waa barreessuus dubbisuus ofii isaaniitii qubee walitti fidanii akkatti jecha tokko ijaaran barsiisuudhaaf wallahi akka malee na gargaare. Inshallah. Oh, good job. What's that name? Mu'ad. Akka fanii tokko ijoolleen irraa simmuu softuu keessa ittiin taphachaa keessa waa isirraa baratti no akkuma isin argitan maqaa isaa qubee walitti fidee uumaa jira akka malee gargaara inshallah irraa fayyadamtan isinis jedhee abdii qaba nama ijoollee qabdaniif jechuudha. That's right. Mu'ad. Okay. Yes. Kana fakkaata buleeyyan kiyyaa birriin isaallee xiqqoodha birrii 6 fi seentii wahiin bitaminatti fakkaata kunoo in haqamas deebi'ee katabamaa waan barbaadan kana fakkaata karraa fayyadamtan xiqqoo tokkollee ta'u inshallah abdii qaba. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.